Tolee, kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Orotechy baga nagaan dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa kana immoo appilikeeshinii Pixelflow jedhamu kana isinitti keessoo isaa agarsiisa. Appilikeeshiniin Pixelflow kun kan inni nu fayyaduuf intro ariifiisa ta'e gaarii baay'ee namatti tolu hojjechuudhaan nu fayyada. Ofii keenya waan itti daballu kanneen muraasa qaba. Kanarraa kanaaf baay'ee ofii isaatii kan nuuf dalagu jechuudha. Pixelflow amma keessoo isaa seennee waliin ilaalla. Gara viidiyoo keessoo isaa seenuutti waliin dabarraa. Yommuu jalqaba keessoo tuqne sana booddee bifa kanaa fida. Sana booddee play iddoo jiru kana fakkeenyaaf yoon tuqe sana booddee gara refresh iddoo jiru jira. Garuu asirraa gara gadi kanaarratti gootiiti kan jiru kanarra yommuu tuqnu offline illee nuuf hojjeta jechuudha. Amma asirraa gootiiti gaafa jedhee tuqu sana booddee asirraa template iddoo jiru kanarratti you are not connected to internet refresh kan jiru jira. Asirra dhiiseen immoo gara iddoo row iddoo jettu kanarra yommuu tuqu offline naaf hojjeta jechuudha. Kanaaf asirratti iddoo wanta barbaade as keessaa filachuu danda'a jechuudha. Kunneen kan isaan agarsiisanii akkamittiin introon keenya kan jalqabu agarsiisu jechuudha. Introon keenya ofii isaatii hojjetee xumuree jira jechuudha. Amma jalqaba irratti jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha. Asirra bifa kamiitiin ofii isaatii akka inni taphatu agarsiisa jechuudha. Kanneen kana baay'ee isaan jira. As keessaa kan barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. As keessaa filattanii irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kana yommuu ta'u introon keenya bifa kanaatiin ba'a jechuudha. Ani as keessaa tokko filadhee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf kana haa filannu asirratti edit iddoo jettu kana tuqnu jechuudha. Edit yommuu tuqnu sana booddee gara keessoo isaatti nu fidee jechuudha. Asirratti iddoo kana erga dhuunee asirraa Pixelflow iddoo jiru kanarratti hin tuqna. Erga achirra tuqne maqaa chaanaala keenya itti barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asuma irratti ofii gootii Orotechy jedhee asirraa ergaan guutee booddee sana booddee dudduubatti deebi'ee immoo kan jalaa sun immoo asirratti barreessina jechuudha. Iddoo simple animation iddoo jettu kanarratti immoo isa jalatti mul'atu jechuudha. Sana jala jirti jechuudha. Simple animation iddoo jettu sun mul'atti asirraa jechuudha. Isee bakka bu'a jechuudha. Kun immoo asirratti ofii kootii guutaa isa booddee asirratti kanuma jedhee asirraa ergaan kana godhee booddee xumuramee jira jechuudha. Almost asirraa iskeelii isaa guddisuuf xiqqeessu jechuudha. Guddisee bifa kanaan fidee asirra kaa'uu danda'a. Pozishiniin isaa fakkeenyaaf pozishiniin isaa gara bitaatti gara mirgaatti oliif gadi kan jiru kana. Fakkeenyaaf ani asirratti saayizii isaa guddisee bifa kanaatiin haa taa'u. Asirratti taphachiisna. Sana booddee iddoo as background iddoo jettu kanarra yommuu tuqu backgroundiin barbaade gashuu danda'a jechuudha. Asirraa isatti deebi'ee fakkeenyaaf effektii kanarratti iddoo X kana sirriiti. X kanarra sirreesse isa booddee gara backgroundiitti deebi'ee backgroundii kanarraa backgroundii kamiin ta'uu qaba kan jedhu. Backgroundii duubaa sana mul'ata deema yaada. Asirraa backgroundiin isaa. Isa booddee kan barbaanne asirraa itti gashuu dandeenya jechuudha. Asirra bifa kanaan nuuf haa ta'u bifa kanaan nuuf haa ta'u bifa barbaanne irra jechuudha. Asirraa bifa kanaan nuuf haa ta'u jennee filachuu dandeenya jechuudha ofii keenya. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf kan barbaanne irra geenye as keessaa filachuu dandeenya. Kanaaf achumarraa haa ta'u osuma mara jiru irraa jechuudha. Isa booddee garuu ofii keenyaas viidiyoo, imeejii wantoota garaagaraa iraadentii garaagaraa ofii keenyaa itti dabaluu dandeenya. Viidiyoo ofii qabnu dudduuba gashuu dandeenya jechuudha. Amma kana asuma irratti dhaabee sana booddee wantoonni asirraa nu barbaachisan kanaadha jechuudha. Backgroundii isaa jechuudha. Play jennee immoo play gaafa jennu taphachee jechuudha ofii keenya. Asirratti maal irratti daballa jechuudha. Kanarratti audio yookiis immoo dudduubaan jechuudha kanneen saawundii jechuudha ofii keenya saawundii kan biraa extra asirratti aadi goone jechuudha jeeteriidhaan
Sana booda asirraa iddoon export jettu kuni save gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Asirra export iddoo jettu kana gaafa tuqu sana booddee asirraa fast in render, medium in render, slow in render kan jiru kan nu fida. Asirraa medium kun gaarii nu jechuudha. Gidduma galeessaan filannee as kana booda asirraa amma ani storage hin qabdu naan jechaadha. Ifama do not close the screen jedha. Screen isaa cufuu hin qabdan jechuudha. Amma inni export ta'ee raawwatu jechuudha. Kanaafuu amma export gaafa ta'ee raawwatu akkamittiin akka taphatu akkuma taphatu jechuudha. Faayila keessan keessatti argattu jechuudha darbitanii. Kanaaf viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Akka itti gammadan abdii qaba. Appilikeeshinii kana argachuu yoo feetan immoo linkii isaa description box yookiis komentii tokkoffaa irratti pinned by Orotechy kan jedhu jalatti argattu. Sana booda linkii sana hoggaa tuqxanii iddoo gara gadiitti weebsaayitii sanarraa gadi deemuudhaan daawunlood iddoo jedhu gaafa tuqxanii gara daawunlood gochuutti isin geesse. Sana booda achirraa daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Jalqaba weebsaayitii sana gaafa galtan garuu gara gadiitti xumura irratti argattu jechuudha. Kanaaf iddoo sanarraa buufachuu dandeessu. Viidiyoon kun kan isinitti tole abdii nan qaba. Like gochuun subscribe gochuun jajjabeessaa. Ciao.